jirtu kabajamtoonni fi jaallatamtoonni hordoftoonni keenya nagaa waaqa bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kun miidiyaa Holistic Tube miidiyaa haaraa yeroo jalqabaatiif guyyaa har'a hojii isaa tokko jedhee jalqabaa jirudha. Ani immoo qopheessaan sagantaa kanaa Haawul Baqqaleen jedhama. Qophii gara fuulduraa keessatti dhaloonni eessatti fiiga kan jedhu. Faarfataa garmaamaa fa'aa kan guddisanii faarfattoota iddoo garaagaraatti kan isin beektan baay'ee qabannee isiniif dhufnee jirra. Asuma keessumootumaan afeera kana keessa gidduu darbee kana holistik jechuun maal jechuudha jedhee nama tokko gaafadheen ture. Deebii baay'ee nama gaddisiisuun argadhe. Inni tokko holistik jechuun maal jechuudha jennaan hoolaa naan jedhee afaan Ingilizii lamarraa dhufe naan jedhe. Itti fufeen jedheen inni jalqabaa hoolii kan jedhudha. Hoolii jechuun immoo qulqulluu jechuudha. Inni itti aanu immoo jennaan istiik jechuudha. Istiik jechuun maal jechuudha jennaan kakuu haaraa keessatti muka isattiin fuudhii taphatan qulqulluusaa jechuudha holistik jechuun naan jedhe. Amma immoo kakuu moofaa keessatti immoo uleessa kan muuseessa qulqulluu sana sagalaana diimaa gargarareera naan jedhe baay'ee nama gaddisiisa. Reediyoo dhaggeeffachuu yeroo maxxannaa qootee irraa kaasee nan dhaggeeffadha. Jechuun miidiyaa hawaasummaa jechuun isaanis keessa jiru. Anaan dhugaa dubbachuuf araadatti deebi'eeqa. Keessumatti yeroo mooraa ture tokko wal beekna waan ta'eef wal dhoksuu hin dandeenye yeroo baay'ee wajjin nama dabarsine. Namoonni baay'een hojii isaanii godhatanii kan wanta sanaan ittiin badan illee jiraachuu danda'a akkuma nu beeknu jechuudha. Faayidaan inni qabu tarii hunduma keenyaaf iyyuu ispeeshaalii faarfattootaaf immoo tajaajiltootaaf faayidaa qaba jedhee kan yaadu.